rabbi sheekha rabbiin waa baasu mootummaa maallaqaa mootummaatti bittee qabsiifte sheekha ishiin. Walla ani bari yaa rabbi ati sheeni qabi wallahi jara kan biiftuu sheekha qabdee jirti. Wallahi biiftuu sheekha qabdee jirti jara kan yaa nudirma jara kan nuti osun sheekha gattaay ummata kan quraana ni miti mootummaan qabsinna joosi nuti amman kana sheekha mootummaatti bittee qabsiifte sheekha mootummaatti bittee achi butee goote karaa irraa illeen qaama mootummaadhaa fudheetin ammaan tanan kee qaama mootummaadhaa fudhee illeen dhaqee yoon illee yoo qoricha ishiidhaan qonne amman deemee jira illeen karaa qaama mootummaa dhaqee illeen akka itti akkuma ishiin maallaqaan itti bitee ta'e maallaqaan itti bitee yoon achi butee isaan goone awoo nagarta wallahi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhaqeessota keenya fiituu haka ummata godhadha qaama dhimmi ilaalatu biraan nabgaan sinjaa nuti amman tana za'a amma tanarraa haasitin akkuma jechuudha wardaa biratti deemuudhaaf ka'een sheeni jechuudha jara keenya qabamee jira jechuudha sheeni biiftuun sheeka qabdee jirti wallaa garaa gubadheetin halaas akka itti gabboo wallaalee akka itti gattaa'ee jechuudha fiituu akka maree jechuudha illeen tanaaf hojja sheeni qabamee jira an durumaanuu shakkee wallaa jara keenya sheeka dhaabbadhu ummanni kun ummata mujrima innoo namni yoontu nama maallaqaan beekte nama jala oofu jirti wanni kun sheexaana osoo itti bira geessee quraanatti qaraatee wanni goone yookaan waan biraa nurra daleetii jedhin kadhadhee dadhabee jechuudha tanarratti dhimnee sheeka halgadda jechuudha inni kitaaba rabbiitiin ayata rabbiitiin akka itti qaraanee isaan sun hundaa'u sheexaana kana godhu jira. Wallaana nange sanarrattin hayyaa sheekha hayyee sheekha ga ummanhum bada'al ummanhum ummata bada'ala milyoontu mujrima jannaan khalas wanni quraana rabbii bira dabarte hin jirtu nanji anadide achi dhaqee jechuudha mucaa san qabe ammaan tana haala kanaan sheekha jechuudha qabdee jirti tanaaf hojjannamma kophaa hayyaa achi deemu osoo hin taane halas aanilleen qaama mootummaatti dhaqee akkasitti mootummaa qabsiisuun qabaa gatiin murteeffadhee jira keenya wallahi du'a godha isin jaati bituudhaan shirguraati wal biraan gaadhaa haquma dabalaa bituudhaan tanaaf jecha tana fakkaattee jechuudha wallahi an duraanuu an jara kana yoo qura'aan rabbi yoo dawaasni itti godhee hafa gantaa ta'u wanni kun hin dhiibtuu miqootan nama sirii godhu ishii malee nama biraa ammas nama biraa ammas ishii dibu jiraachuu hawaan kana ishii goosisu jiru wanni kun hundeen ishiidhaa biiftuu biraa miti mootiin isaanii jechuudha biiftuu duuba jira biiftuu malee akka danbenya jechuudha haa maallaqaan waa dalasiitu isa isaaniis walummaan sirii godhu kun hundi isaanii qabuura qabanii yaa sheekh yoo manta kaatee biiftuun itti qaraatee wanni goote qaala sirii ishii barsiise hashiidhaa godhuuf jira akkana waan kana mootummaan beekuu qabaa jeeti murteessan wallahi ante yaabillee dhaqee kitti yookaan isaan san tumnee qabnee khalaas rabshaa godhuu hin barbaanne maaliif waan kana dhimma kana mootummaan arguu qabaa yoo mootummaan gocha kanaa kana arge tarkaanfii jabaa rafuute wallahi biyya keenya balleessite jennee akka ishiin kana abad hidhaan baane wallahi akka isaan dhukkee raasan nin beeka amma ammoo ifii nama miidhaa ifii yakka dalagaa seerri nama qabu hin jiru garuu ammoo mootummaan asii maallaqaan mala irraa dalagan abbaan tuu dhaqee dhimmetee gabaafatee maallaqa tahanne abbaa fedhan qabanii hidhan jechuudha halas maallaqa malee namni ol namaa jiru hin jiru amma kan jechuudha sheeka warri mootummaadhaa kashiin qabsiisee illee maallaqaan itti bitte jechuudha maallaqaan itti bitte sheeka kana uummanni qabsiisuus azabuu danda'an
Maaliif mallaqa nyaatan mallaqaan bitaman dhimma waa'ee isaanii jidduudhaa ta'ishiidhaan malee isaan furamtu. Khalaas sheekachuu uummata mallaqaan itti bitte. Khalaas miliyoon sun duraanuu mallaqaan deemti. Hogganamni asii godhe nama kaan mallaqaan bitti. Sirii sanallee jinni jettee gosa gosaan guurti. Aboo ati nama fayyaa qabu barra nama fayyaa hin qabne nama maraatadha. Yookaan nama dhukkuba nama jinniin seente quraana itti qaadhaan dawaa sirriitti godhan yookaan nama sirriin tuuramte. Ha sirii godhu hore. Dawaan nama sirii godhu hore. Dawaan nama sirii godhu maali? Uummanni kun uummata cimee jira hiddaan gad dhaabbatanii jiran. Waan ammaan tana qabanii nama ijaan argan bara qabanii dawaatti godhanii. Sheexaana qilleensa gubbaa deemu akkamitti qabdee daawwatu gosa akkamitti quraanti qaraata. Nuti amman tana gadda kaleessa hogga isheen ifaan dhaqan manaan jiran ijoollee mana kaanii bakka jinniidha bakka waa tuuran san achi jiran. Iyyaanuu hin mul'atan jechuudha. Ifi ammoo garagaltee waan takka irraa waa godhuu dadhabdee yaa haawwan ustaazaa himire jinni ishee sun siriidhaanis waa godhuu dadhabdee sirii isaaniis buruji furuu dadhabnaani hara kanaan dhuftee jechuudha qaama mootummaa qabsiiftee jechuudha mallaqa nyaachiftee jara sana bakka sanatti wanti naawwatu qabdan mootummaan akkamitti yookaan nama jechuudha nama nagaa qabaa mootummaan akkamitti qabaa yoo kaatti hin taate mootummaan asii dhimma gartee wal dhabdeedha fi dhimma keessa gidduu laalee dalaguun hin jiru maallaqa dhugaa osoo nuti silaa biyya duraa san maallaqaan akkatti isaan kana haas irratti gabaasnee garuu tarkaanfii ajaa'ibaa irra qotatanii jechuudha. Irra dhufatan amma ishee dura dhaqee maallaqa nyaachisee hiitee jechuudha. Achi butee gootee amman ta'a. Osoo bilaalii fi biiniin mul'atin isaan sanillee jechuudha bakka sana geessitee hin garre. Miidiyoon tun uummanni kun yaman tana keessa bidirooma qaban bakka itti nama azabaa jiran. Uummata kaan miidiyaa kan gubbaatti ol baasin malee takkanatti akka biftuu kanatti waan akkanaa kan dalagaa jirtu hedduudha. Ishiin isaan ni warra miidiyaa fayyadamu warra yuutuub irratti dalagu ta'aniif hojii isaanii fiddoon dalaguu jiran malee warra jechuun nagaan biyya arabaa kan keessa nagaan kullatee galu hawaa yuutuubii fi waa'ee miidiyaa quban qabne waa'ee fiidiyoo maranii galakkiisuun quban qabne hakkanaa meeqa meeqa jira hakkanatti wal azabu jiru. Bisa kana dhaloonni dhufu maal irraa barate jira inni. Antanaafuu an uummata kana tarkaanfii ajaa'ibaa irratti fudhannu wardaa dhaabbatu wardaa kadhadhee sheeka kadhadhee dadhabee jechuudha. Qura'aana rabbiitiin wanni kun jedhanii akkanaan jee dinnaan karaas itti mukurraa jeeni keessatti biraa deeme jechuudha. Maaliif antikizmu duraatu qura'aana rabbiitiin qabnee amansiifnee sheexaana san dawaatti goone isaan sana fayyimnaa wallala godhee jeeti wallala godhee jenne akkana fayyimnaa jedhe angisuma tanuu yaannu naan taane wala naan taane namni ijibbe namni akka ta'u dhabe namni addunyaa irratti badaraane nama amantii hin qabne amantummaa hin qabne nama mujrima nama lubbuun nama hagan takka barte fakkaanne karaa turaa ittiin deeman qabaniidhuma hallaga darbanii waagaa ishee barsiisan jechuudha. Sanboota warra ishee jala deddeemuu fi warra isheedha waaqni sun daa'u tarkaanfii ajaa'ibaa irra qorachuudha. Wallaahi anamman tana qaama mootummaa irraa fudhatin anis asii qaama mootummaa irraa fudhatin itti dhaqee jechuudha. Khalaas isaan san qabsiisuudha amma dabartiin tiyya. Bakka danduutti qaama mootummaa irraa hin beeka sira bakka jiru hin beeka fiidiyoo illee ragaadhaan hirti dhaqeetiin fuudhee galsiisee isaan qabsiisa jechuudha. وإلا أنا برجع يا رب أتشيني قبل والله جرحني بيفتو شاها قد جرتي والله بيفتو شاها قد جرتي يا رحمة يا
nudirma ajra khan nuti osun sheekha gattai ummata khan qur'ana ni miti motumman qabsinna joti nuti amman dana sheekha motumma tibitte qabsitte sheekha motumma tibitte achi bude gode khara khan dadamnan sheekha gattai ummata khan qur'ana ni miti qal motumma din qabsinna osun jum didde chuda amman dana dufte achi bude gode chuda osun bilaliti binin mulatin jara khan please isin le argada halakana khan kala jirra len kamotum marah fudedin, ammantaran ke kamotum marah fudedin dake, yon ellen korot, yon korot isilah korne, amman dime cura ellen, hal mot kama mot marah ke ellen, akai itu aku mesin malakan, tipe sini teh malakan, itu bete yon aci bude isan gone, awo, enggak tahu